السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في وردفتوتا جيتوتو بكم جرتنا قافا يا كيسن بقى جراتني نسنين جر أو بوليان كيا وري منا كيا فاروتاتا سبسكرايب قدو هندقتنا وري هنگا من وجتوفتاني مو غلطو ما لايك شير نا قدو هندقتنا ولا ججبسينو ورمو كيا أسماني مو جيتونا بنياتا جايبا قبدتين نسنين دوفي بسكوتي وجي هجنا هنگا umra qophii kiyyaatti turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Irshoo qopheeffataa jira. Jalqaba irshoo bishaan xiqqootti buufattanii irshoo fi sukkaara xiqqoo sukkaara maankaa tokkotti godhadhe xiqqoo hojjechuunidha. Baay'ee miti. Kun akka kanatti waliin geettanii irshoo keessan qadaaddattan daqiiqaa 10 achi booda daakuu yookiin duqeetii kiyya qopheeffadheetiin jira. Kuno akkasittiin gingilchaadhaan gingilchee gilaasii 2 duqeetii gilaasii 2 qopheeffadhe. Kuno gingilchee xumureetiin jira. Gingilchee amma waan na barbaachisutti godhadha. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Absuudaa gurraachaan maankaa tokko itti godhadha. Maankaa shoorbaa tokko itti godhadha. Absuudaa gurraacha immoo baay'een jaaladha. Dasna jedha saniifuu maankaa tokko itti godhadha. Namni akka hiyyaa absuudaa jaalattan itti godhachuu dandeettanii, kuuwwan immoo dhiisuullee hin dandeettanii rakkoo hin qabu. Maankaa shoorbaa tokko itti godhadhe kunoo duqeetii kiyyaa waliin gahaa. Duqeetiidhaan waliin gahee amma immoo irshoo kiyyaa daqiiqaa 10 turee jira. Gubbarraan irshoo itti godhadha. Dura soogidda xiqqootti godhadhee erga xumureen booda kunoo irshoo itti buufadheetiin jira. Nama xiqqoo waliin gahaa. Kanaan jajjabaatee jira. Zayitii xiqqoo gubbarraan zayitii gilaasii shaayii gimmaashatti godhadhee jira. Amma immoo harkaan kiyyaan seeraan bukeessee xumuree walitti deebina. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Kunoo bukeesseetiin jira. Amma itti shaffanee laasii itti shaffanee sa'aatii walakkaa sa'aatii yookiin sa'a tokko tursiisa lafa jechuu akkanaa bukaa'uuf. Kun rooliin beektan jedheetiin yaada. Isa itti shaffanee walakkaa sa'aatiitti haga inni qof jedhutti tursiisa. Amma bukaa'ee jira. Walitti deebine kunoo bukaa'ee jira. Kunoo bukaa'ee jira. Bukoo isaa gad deebisee jira. Amma immoo akkuma kiyyaan hin godha.
ani kaarkatti godhatanii ittiin miiciqassan hin jaaladhu garuu biyya tokko akkanumaan hin godhadha malee baay'ee natti hin tolu harkuma kiyyaayyoo hojjedhe hedduu natti tola hedduu hin gammada maaliif hin beeku baay'ee natti hin tolu laastikii saniin hojjechuun sanumaaf ammas turtiin keessan na faana haa ta'u xaawulaa kiyya naddafee qopheeffadheetti jira. Kuno xaawulaa irra kaa'achuuf hin deemaa xaawulaa irratti albeedhaan mummuradha wal qixxeessee mummuradha dursee zayitiin akkanaa ho'uuf jecha zayitii ibidda irra kaa'adhee ibiddatti qabsiisee jira. Ifama wajjin viidiyoo yoo isinitti dheerateef ammallee turtiin keessan anuma faana haa ta'u. Garuu dhedheeresseetiin waraabee viidiyoo maaliif baay'ee bakka tokkotti malee bakka hedduutti hin dhaabne hanga xumuraatitti ilaalaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa waan beeknu walirraa barachuun waan beeknu walirraa barachuu waan wallaalle immoo namarraa barachuu madansaadha. Akkasiin isiniin jedha kanaa ol beekuus jiraachuu mala ka haga kiyya hin beeknellee jiraachuu mala warri haga akkaataa itti godhan hin beekne barachuu dandeettanii warri immoo naa olitti beektan akkaataa itti hojjetamu akkaataa biraan itti himaan isiniin jedha. Akka biyya keenyaa sanitti immoo gizee tokko diriirsanii akka walitti mammaranii illee hojjetanii jira. Ani immoo mee karaa kana filadhee yeroo biraatiif anis akkana hojjechuun naaf jalqaba. Natti tolaan waan akkanatti hojjedhee ka diriirsan sanii yookiin ka ol fuudhaniitumaan akkuma biyya keenyaatti godhan saniin beeka. Mee kanas ni mokkora jedheetiin hojjedhee hanga xumuraatiin na hojjetu tura. Kuno zayitii keessa kaa'adheetiin jira. Hordoftoota kiyyaana hordofaa hanga xumuraatitti akkuma isiniin jedhe ka hin beekne irraa barattanii warri beektanii immoo kanaa olitti beektan nu hojjedhan isiniin jedha. Akkasii ammallee hanga xumuraatitti na wajjin turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u. Dhugaa rabbii dhuma isaa ani hedduu jaaladha biyyattuu buskuutii tana hedduun jaaladha. Bomboliinoo irraa ani kana filadha ture. Sambuusaa fi kanan jaaladha yeroo hedduu yeroo tinfireetti deemnu faana yaadachiisa. Bitannee nyaataatti deemna qorum gizee siin jettu laa dasna yetti goggogee gizee goggossanii godhanii qorum jettu san dasna yetti baay'ee natti mi'oofti. Waan zayitii irraa hojjetamteef ta'ee hin beeku hedduutu akkana yaani zayitii keessatti xabbafamteef ta'ee hin beeku. Dhugaa rabbi hedduu natti tolti warri akka kiyyaa itti toltu yoo jiraate koomitti jalatti naa barreessaa. Bakka dogongora qabu bakka kana sirreeffadhu naan jedha bakka immoo tolchite naan jedhaati natti himaa koomitti jalatti isiniin jedha. Akkasii hordoftoonni kiyya jechuun obboleettiidha. Wal gorfachuu honnuma jiruuti waan balleessan wal gorfachuun waa akkana sirreessinaan jedhaan isiniin jedha. Anillee yuutuubara haarawaa na guddifadha. Gana guddina barbaada akkam maali Oromoo waliin guddifnu subscribe walii goone maali. Akkasii obboleeyyan kiyyaa malee turtiin keessan anuma faana haa ta'u hin xumuramne viidiyoon kiyya.
kun ammallee zayitii keessa godhadheetii jira. Hanga yeroon irraa fuunee nyaannu ga'uttiin isinii waraabee gadi isinii teessaa. Yeroo nyaachuuf qophoofnellee isinii waraaba. Yoo madaamiin dhufuu baatte isinii waraaba. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Yoo albee muranii keessa gasseenaa zayitiin keessa isaa seenee akka inni qurum jiru taasisa. Yaani akka inni goggogee yoo nyaatanis afaanitti nama tolu taasisa. Saniifin albeedhaan addaan babbaqase xiqqoo. Sirriitti akka inni bilchaatee akka inni goggoguu hanga ta'uttiin zayitii jala qannasee suuta jedheetiin bilcheessaa. Ibidda jalatti hin guddisu. Maaliif yoo ibidda jalatti guddisan gubbaa isaan magaalataa keessa lixii ta'uu mala waan ta'eef suuta jedhamee ibidda jalatti akkas suutaadhaan yoo bilchaate immoo namatti tola. Ibidda jala qannasanii suutaan bilcheessuun baay'ee namatti tola. Amma xumurarra ga'ee jira. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa warri hanga ammaan hojii turtan galatooma galata qabdanii keessaa yaasee xumuree yeroo keessaa baasuun isinitti mul'isa. Kunoo yaasaan jira. Isa xumuraati jechuudha. Amma xumureen jira.
Kunoo dhumarra gahee jira. Xumurri isaa akkana fakkaata. Dhugaa hedduu takka mi'aawoo feeta shaayii.